azantan gayi gabbu'ano iqaamaani salaannaa jettee jedhe. Hanganumachi laalee saree achi as deemtu arga. Imaama dhufu jira dhaabbaa jeenje. Ani qaxalenke eessan kaawetta. Gaafa tokko nama wahii Shee Ibrahim jedhaniini akka malee haati manaa isa jaalatti. Baga nagaan dhuftan har'a baacoo fi gorsa sheekota keenya sadii olitti isiniif qindeesseera. Keessattuu seenaan inni dhumaa baay'ee nama ajaa'iba. Isin kamtu isin kofalchiise? Komantii irratti barreessaa. Bohaartii gaarii. Eebisgiiti jagala hormaan okkoosa. Gaaf tokko mukarra bayee azaanee jaal. Wuje. Jeedalloon dhuftee azaante gaayee gabbuu qaamini salaannaa jettee jee. Eebisgiiti jagala hormaan okkoosa. Azantan gaayee gabbuu anoo iqaamaani salaannaa jettee jee. Hanganumachi laalee saree achi as deemtu arga. Imaama dhufu jira dhaabbaa jeenje. Ni milkaa'ee beeku yarra. Rabbiin furee beeku. Gabbuu iqaamaa gaanii salaannaa ogaa jirtu saree argita as deemtu. Imaamni dhufaa jiraniiti kun dhaabbaa. Ni azana beeku. Ni azana. Akka gaarii azana. Hiraaba toora sa'a 8 kan. Hirabbadhaa jedhama. Lukkuun iyyite jedhama. Ni hin dhageenye takka lukkuun iyyite hirabbadhaa jedhamee hiraabba. Hiraabni sunis ka fitinaati sa'a 8 nyaatee raftee subii kaatee beeloo itti aduu. Mee amma immoo kan kana caalu Ustaaz Raayyaa irraa dhageeffame. Itti yaaddaa. Hattuun isin finfinne. Waan hin qabdu dubbii tokko akkuma kana ijoollee dhuma keenya sunatti hime anjaayin agarre. Egaa abbaadhuma gaazexeessaa nama guddaa wayiiti du'eera abbaan sun illee. Booda balaa jedhamu hattuun finfinnee aarsataa isaa kaasaba. Guyyaan guyyaa bashannanaati, guyyaan guyyaa ramadaanaati, guyyaan guyyaa hiikaa ramadaanaati keessa seeqadhaa jechuudhumaaf immoo waan dhugaara sirrarra'e kana haasawni. Qoosaa yeroo jedhan qoosaa kijibaatu jira. Qoosaan kijibaa maasiyaatti nama geessa. Qoosaan kijibaa maasiyaatti nama geessa. Maasiyaan immoo gara hin taanetti nama geessa. Garri hin taane immoo gara hin taanetti nama geessa. Waliidhaadha. Achi nama gaatu malee arban. Egaa gaasheenis hiikamaniiru fakkaata. Yeroo akkana. Maayini nama dingaasheen maa hiikamuu isaanii mormii qabamoo ba'a. Egaa masjidatti biyyaa maqaan seera masjidni maaliif beektaa? Itti gaafatamaan nama jira hennaa hidhame maa hiriira nagaa baheen baafatu namni. Egaa hattuu galaa jedhee gaazexeessaanyichi birrii kennee fi saayibaa wajjin hin jiran achi karaa baadiyyaa Wallaggaatti dhufan egaa. Birrii kennee fi bakka galaa hidhee gaggeessee inni hojii dhaqee ganama. Inni hojii ganama subii halkan hojjetaa televizyiinii keessa hojjetaa. Amma gaa inni hojii dhaqee istirri moogaluudhaan ganama kaanis keetiin ganama muramaa tulisaraatti durgisee dargii amma dhufee yaadigii waggaamee akka ga'utti atulisara raqamee saraan qabatamee waraffaadhaan tikeettii muratama. Tikeettii muratama dhaabbatanii isaan kun dheeraadhaa keessa. Dabala si keessaa fudhatte. Dabala harka si keessatti jedhee. Elaa fudhatte jedhee. Fudhatte dabala inni kaanu isaan sun tikeettii wajjin ni cinqaman. Fudhatte jedhan. Bakka keessaa guurte. Inni dhaqanii nama keessa. Kottuu gaa maaliin galtaa miti si keessaa fudhatteetti. Kottuu fuutee kaateetu laaluu fuute miti. Kottuun jedheem jedhanii fudhatanii bakka galanii innaan namichi kee inni ilmi isaanii inni kaleessa gaa nagaatti jedhee biraa ba'e innaan inni dhufu gaabii maratanii latten jiraayyuu darbeezzaara ta'u wombariir awabban galle maaliin galaa dabalaan kee maal ta'e beektaa si nyaattee sun jedhee iyyuu fuulleeti dhaabbadhee ilaalamini keessaa fuutee utuun itti iyyuu fuutee deemte maaliin gallaa ani qaxaleen kee
Ani qacaleen kee eessan kaa'abeetta? Samuel. 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 Tahun dah dirut. Asik. Samuel. Iya unda sama me malo tu. Ada sahabat ku tu sama me malo. Nami nagape. Ada di sahabat ku tu sama me malo television itu no imi. Ini nyata cinta si koko cinta isim bidina na sharur kat tebet. Assalamualaikum. Gorsaa fi qoosaan Ustaaz Raayyaa sun baay'ee namatti tola. Amma immoo gara seenaa ajaa'ibsiisaa Sheek Absulaan biratti isin hin darbu. Kofla qofa osoo hin taane barnoota guddaas qaba. Gaafa tokko nama wahii Sheek Ibraahim jedhaniini akka malee haati manaa isa jaalatti. Akka malee haati mana isaa tuni dubartii walitti qabdee sirna waliimaa wahiitiif yookaan munaasabaa sadaqaa wahiitiif dubartii walitti qabde guyyaa sadaqaatiin dura walitti dhufanii shunkurtii walii curuun foon walii curuu wanni akkasiin jiramoon jiru. Waamte dubartii irratti walgeete dubartiin jama'aan kenna yoo walgayi wayi afaan hin callisaa hin beeyta. Nu dhalteellee haadhateenna waliin dhalannellee obboleetii teenna irraa dhallellee niititeenna haadhateenna waliin dhalattellee adaadaa habooteenna abbaa keenna waliin dhalattellee abbeertuteenna jismii walumatti nu deebi'a garuu amaluma walii himaa jirra malee wayta haasoynu hagumatu gara ka dubartii himnu ka dhiiraallee himaa jirra wanni beekamaan kanuma maggaafaat mibal nagar yallam wal dhiibbaa wanni jedhamu tokko hin jiru as keessa muluu isaa waan rabbi himeef nabi hime irraa himaa jirra. Allahumma yoo fahmii kennaaf kaan himnee dagannee bira tarree kaan himuu dhabne malee. Namittiin tun abbaa warra ofii akka malee jaalatti jarri kennaa wal gahee jennaan aramaa dhiiraa jammare jarri akkaafaa fudhatee dhiira kota. Hin beeytamu hin beeytu abbo. Kiyya amalli isaa akkana bar kiyyallee akkasii bar kunillee akkasii bar warra ebaluu hoo ebalee sunillee akkasii hamatti duudan. Dhiira kana ol ciranii gadi ciran jetteen haati mana waan gootan jetteen dhiira isin akkanatti ol aramtanii gadi aramtanii dalgaa fi dagaleetti isin hamattan kana Sheek Ibraahimii kiyyallee keessa jira keessa na harkaa aramtanii naa eeggadhaa jetteen. Kamtu hunda caala isin kofalchiisa. Yaada keessan komantii irratti naaf barreessa. Hanga dhumaatti waan hordoftaniif galatooma. Ani Tiijaan Hullee ture. Amma viidiyoo biraa walitti deebinu nagayaatti.